Haalli gadwee ol ba'uun finnike madaalamoo mudaa malee na jirootu malee biraan gamoo. Haalli gadwee ol ba'uun finnike madaalamoo mudaa malee na jirootu malee. Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa ta'u. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan jaallatamtan, isaan waamicha isaatiin du'a keessaa gara jireenyaatti kan dabartan ijoolleen Waaqayyoo addumaan waldaa Maranaataa Yesuus toora irratti gama onlaayiniitiin Waaqayyoon kan waaqeffattu keessatti kan argamtan gaggeessitoonni, tajaajiltoonni akkasumas amantoonni, akkasumas immoo sagantaa kanaa gama adda addaatiin kan isin qaqqabu keessumaa yuutuubii waldaa Maranaataa Yesuus gama onlaayiniitiin jirtu irraatiinis sagalee Waaqayyoo kana dhaggeeffattan hunduma keessaniif nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu isin nagaadhaa? Ani Waaqayyoo isa jiraataadhaaf galanna ta'u obboleessi keessan Eebbaa Birraa nagaa kooti. Waaqayyoo inni jireenya nuuf laatee yeroo akkasittiin fuula isaa duratti walii wajjiniin argamne akka isarraa barannuuf balbala Waaqa banamaa nuu kenne teessoo isaa irratti bara baraan akka kabajamuun jedhaa. Waaqayyoo keenya hin galateeffanna. Egaa Waaqayyo nu gargaaree
addunyaa kana keessatti teekinooloojiidhaanii ulfina waaqayyoo keenyaa akka mul'ifnuu fi baadiyyaa magaalaa haala mijaa fi mijanne keessatti sagalee waaqayyoodhaa dhaga'uudhaaf waaqayyoo karaa kana nu uumeera. Isa galateeffannaa maqaan isaa ulfaatu. Akka waldaa Maranaataa Yesuusitti barumsa mata duree waaqayyoon sodaachuu jedhutti fufiinsaan barachaa jirra. Kutaawwan darban 8 keessatti waaqayyo waan baay'ee nu barsiiseera. Isa sodaachuun gaarummaa gurguddaa akka inni qabu irraa barannee jirra. Teessoo isaa irratti galanni isaaf haa ta'u. Arras kutaa 9ffaa walii wajjiniin barannaa. Hafuura waaqayyootu nama barsiisaa. Namni immoo dhaga'uuf barachuuf of qopheessuu waan qabuuf waaqayyoon kadhannee kallattiin gara barumsa keenya kutaa isaa irraatti dabarra. Bara baraan guddaa jabaa mo'aa mootii bara baraa kan taate waaqayyo keenya ijoolleen kee warri siin gargaaramnee siin eegamnee as keenyee galatoo siif qabna. Ulfina siif dhiyeeffannaa galata irratti galata jenna. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Hafuura kee qulqulluudhaaf galanni haa ta'u. Isatu nu gargaare. Isaan baranne, isaan irra geenye, isaan tikfamne. Shaakala muuxannoo mataa keenyaarraa utuu hin taane hafuura kee qulqulluurraa gargaaramneerra. Kanaaf maqaa kee isa dinqisiisaadhaaf galata jennaa. Teessoo kee kabajamaaf dinqisiisaa irratti bara baraan ololnuuf jedhi mootii keenya. Hafuura kee qulqulluu isa barsiisaa ta'e, isa nama yaadachiisu, isa dubbii abbaa keessaa fuudhee dubbatuun nu barsiisaa waan jirtuuf galatoomi yaa Waaqayyo. Ilma kee Yesuus Kiristoosiif boojuun boojitee nuun illee hirmaattuu nu taasifteef galanni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan kabajamu. Waaqa keenyaa fuula kee duratti barachuuf kan dhiyaanne kun namoota dadhaboodhaan dubbadhu cubbamaadhaan dhaga'u sabichi cubbamaadhaa. Dhiigni qulqulleessuu danda'u dhiiga horiirra kormaarra horii gaariidha jedhaman hundumaatiin kan hin madaalamne dhiigni hoolichaa dhiigni Yesuus nuuf dhangala'ee jira. Isaan raawwattee cubbuu hundumaa hirmii hundumaa jireenya keenya keessaa xaragee baasi. Hafuurri kee qulqulluun dabalee nu haa barsiisu. Qalbiin keenya haa banamu. Waan nurratti saaqamu. Inni kanan jaallanne jawwichi diiyaabiloos maqaa gooftaa Yesuusiin kan dhaame haa ta'u. Qilleensi kun isaan baatiin lafti kun isaan baatiin ibidda afaan waaqayyoo keessaa murxuxxifamee ba'u isa hagubu. Gooftaa Yesuus haalota keenya hundumaatti darbii hafuura kee qulqulluudhaan nu gargaari maqaa gooftaa maqaa Yesuusiitiin. Ameen. Waaqayyoo keenyaaf galanni haa ta'u. Kutaa 9ffaan waaqayyoon yommuu sodaatan wantoota namaaf ta'an ilaalaa turre itti fufaa. Waaqayyoon yommuu sodaannu, waaqayyoon yeroo sodaatamu maal arganna kan jedhu gaarummaa hedduu akka argannu ilaalaa dhufneera. Qabxiiwwan 13 darban keessatti gaarummaa waaqayyoon sodaachuu keessaa burqu ilaallee jirra. Qabxiiwwan sana keessatti namni yeroo waaqayyoon sodaatu wantoota ni argatu, waan isaaf ta'u, waan hedduu argina. Kanarraati hammam waaqayyoon sodaachuun jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti tarkaanfii keenya guyyaa guyyaa keessatti sodaa waaqayyootiin yaaduun, sodaa waaqayyoon dubbachuun, sodaa waaqayyoon ilaaluun, sodaa waaqayyoon deddeebi'uun jiraachuun hammam gaarummaa inni baatee deemu ilaaluu dandeenyeera jedheetan abdadha. Arras qabxii 10ffaa yommuu waaqayyoon sodaatan wantoota namaaf ta'anii ilaalla. Inni jalqabaa yookiis arraachuudha. Akka barumsa itti fufaa baranneetti immoo qabxii 10ffaa irratti abdii bira ga'u. Yeroo waaqayyoon sodaatan waan abdachiifaman, waan waaqayyo kun siif ta'a jedhee namatti dubbate bira ga'u. Yeroo baay'ee waaqayyo nutti hin dubbata. Gaarummaa gurguddaa ajaa'ibsiisaa ta'e jireenya keenyatti hin dubbata. Maatii keenyatti hin dubbata. Waldaa keenyatti hin dubbata. Biyya keenyaaf hin dubbata. Garuu hundumtuu hin raawwatamu. Yeroo baay'ee eegneetu maal jenna yookiin gungumutti kaana. Waaqayyootu na goyoomse, na sobe jennee dubbanna. Yookiin immoo tajaajilaatu na sobe, raajii sobaa natti raaje jenneetu dubbanna. Kanaaf waaqayyoo miti hafuura biraatu na goomse haa jechuutti kaana. Garuu waa tokko ilaaluun gaariidha. Waaqayyoon nutti dubbatee raajii masirrii nutti dubbatamee yeroo itti wanti abdachiifame garuu nuuf hin raawwatamne hin jiraata. Kun rakkina mataa keenyaarraa kan ka'e ta'uu danda'a. Yoo waaqayyoon hin sodaannu ta'e waaqayyo wajjiniin agiriimentii waaqayyo wajjiniin waliigalle sana waliigaltee waaqayyo wajjiniin mallatteessine sana hin raawwannu yoo ta'e waaqayyos ga'ee isaa hin raawwatu. Ga'ee nuuf kennaa jechuudha.
Gahee inni nuuf kennu inni guddaan kakuu Waaqayyo nuuf kakate, waadaa Waaqayyo nuuf gale galma akka ga'uu fi ga'ee Waaqayyo akka dhuunfaatti nuuf laate maalidha jedhuufi Waaqayyoon sodaachuu, isa sodaachaa jiraachuu keenya barbaada Waaqayyo. Adeemsi keenya keessatti akkaataa qabannaa maallaqaa irratti ilaalchi nu maallaqaaf qabnu, ilaalchi nu gaa'ilaaf qabnu, ilaalchi nu jireenya addunyaa kanaaf qabnu sodaa Waaqayyootiin kan hin marfamne yoo ta'e Waaqayyoon sodaachaa hin jiru. Yoo Waaqayyoon sodaachaa hin jiraanne immoo Waaqayyo immoo wantoota nu wajjiniin waadaa galee sana ittiin fufu jechuudha. Garuu warri Waaqayyoon sodaatan, warri Waaqayyoon safeeffatan maal godhu? Isa Waaqayyo abdii isaan abdachiise sana bira ga'u. Kanammoo macaafa qulqulluu keessaati namni ragaa nuuf ba'u nama Simi'oon jedhamu tokkodha. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 25 kaasee yoo dubbifanne hanga lakkoofsa 32tti sagalee akkas jedhu dubbii akkas jedhutu jira. Luqaas boqonnaa 2 25 hanga 32. Bara sanatti namni maqaan isaa Simi'oon jedhamu tokko Yerusaalem ture. Namni kuni abboommii Waaqayyoo kan eege, Waaqayyoon sodaachaa kan jiraate, fayyina isa Israa'eliif dhufu kan eeggatu tureedha. Qabxii isa jalqabaa kana sirriitti yaadadha. Maal kan jedhu? Waaqayyoon sodaachaa kan jiraate jecha jedhu jechuudha. Itti fufeen dubbisa. Fayyina isa Israa'eliif dhufu kan eeggatu ture. Hafuurri qulqulluunis isarra boqotee ture. Kanaan duras fayyisaa gooftichaa isa abdachiifame utuu hin argin akka hin duune hafuura qulqulluudhaan isatti mul'ifamee ture. Amma immoo hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee mana qulqullummaatti gale. Maariyaamiif Yoosef akka seeraatti isaaf raawwachuudhaaf mucicha Yesuusin mana qulqullummaatti ol galchan. Yommuu Simi'oon mucicha fuudhee kaasuutti baatee Waaqayyoon galateeffatee, egaa yaa gooftaa akkuma dubbattee turte garbicha kee nagaadhaan jireenya kanatti hiiki, fayyisuu kee ija kootiin argeera. Sabni hundinuu akka arguuf kan qopheessite, innis ifa warra saba Waaqayyoo hin ta'initti akka mul'atuu fi saba kee Israa'eliifis ulfina akka ta'uuf jedhe. Inni kan jedhu sagalee Waaqayyoo keessatti argina jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maalidha? Namni Simi'oon jedhamu kuni nama Waaqayyoon sodaachaa jiraatudha. Saba sana keessatti mallattoo akkasii, identity akkasii qaba. Simi'oon isa kamiyoodhaan? Isa Waaqayyoon sodaatu jedhamee deebiin kennama. Inni ko Waaqayyoon sodaachaa jiraata jedhama namoota gidduutti, saba gidduutti akkaataan itti beekamu. Egaa nama akkasittiin jiraatu kanatu gaaf tokko waadaa guddaa, waadaa dinqiisaa argate. Waa'ee fayyisuu, waa'ee dhufaatii, waa'ee dhalachuu gooftaa Yesuusiin namoonni hedduun in eegu turan. Raajonni gurguddaanis dubbataniiru. Kan akka Isaayaas faan, Ermiyaas faan, Hisqeel faan, Daani'eel faan, raajonni warri xixiqqaanis hedduun waa'ee dhufee dhalachuu Yesuus Kiristoos fagootti raajaniiru. Waggaa 700 dura raajaniiru. Waggaa 1000 duras raajaniiru. Garuu ijaan hin argine. Hin barbaadu turan utuu isaan biratti ta'e. Namni Waaqayyoodhaa Isaayaas waggaa 700 dura akkas jedhee dubbata. Kunoo durbiin ulfoofti, ilma deessi, maqaa isaas Amaanu'eel jettee hin moggaafti jedheetu akka waan borga nama ta'uuf, akka waan ta'ee darbeettitu asitti raajiidhaan dubbachaa ture. Garuu hin argine. Namni tokko garuu kakuu wayii kakatameef nama Simi'oon jedhamu kanaan. Kakuun isaaf kakatame maal jechuudha? Maal kan jedhuudha? Ati isa fayyisuu Waaqayyoo isa abdachiifame sana utuu hin arginiin hin duutu, utuu ijaan arguu dandeessutu lubbuudhaan lafarra jirtu, fayyisuun Waaqayyoodhaan mul'ataa kan jedhu Hafuurri qulqulluun itti dubbate. Inni kana eegaa ture. Waaqayyoo inni waadaa namaa hin ganne utuu inni jiraatti jiru Maariyaam Yesuusin deesse. Yesuusin deesses immoo mana qulqullummaatti geessuudhaan seerrata yeroo sanatti raawwatamuun qabu raawwachiisuudhaaf yeroo isaan jedhanii namni Waaqayyoo Simi'oon achi ture Hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee ol galee nan arge, kunoo isa Waaqayyo waadaa galeen arge. Kanaa booddee yoon du'eeyyuu anaaf jireenyi nagaa, jireenya kanatti na hiiki akka hidhaatti ilaala jechuudha. Jireenya addunyaa kanaadha. Jireenya addunyaa kana akka hidhaatti, akka xaxaatti waan ilaaluuf amma waan arguu qabu argeera, kanatti na hiiki jedhee Waaqayyoon kadhate, galateeffates. Waa'ee gooftaa Yesuusis waan jajjabaa dubbate.
Maalidha namni kun kan inni abdii guddaa amma kana ga'u kan addunyaan kun dubbiin kun eessaa kaasee waadaa galame gaafa seexanni Hewaaniin goyoomsite gaafa Addaamiif Hewaan cubbuutti kufanii jannata keessaa gadi baafaman sana seexanatti Waaqayyo sagalee isa jalqabaa sagalee dhala namaatiif abdii ta'u kan inni dubbate uumama 3:15 irratti si'iif dubartittii gidduutti diinummaa nan godha inni ishee keessaa ba'u mataa kee gadi dhidhiitaati immoo koomee isaanii dhidhiitaa jedhee achitti isa jalqabaa wangeela sana jalqabaa Waaqayyoo lallabe sana isa Waaqayyo dubbate sana akka kumoofaa keetti achitti raawwatame jechuudha. Bara eenyu bara namni kun lafarra jiru Sim'oon namni Waaqayyoon sodaatu. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo waan Waaqayyo waadaa nuuf galee abdii gurguddaa yoomuma ta'a kun jennee kan boonyu fuula Waaqayyoo duratti maaloo inni sun yoom ta'a sumatu dubbate miti garuu Waaqayyo jechaa kan jirru bira ga'uudhaaf tooftaa guddaa tokko baranneera. Innis maan Waaqayyoon sodaachaa jiraachuu. Yeroo dhaloonni akka barbaade ta'u yeroo dhaloonni karaa isa baasirra ba'u waanumatti fakkaate godhu lakkii ani Waaqayyoon sodaadha. Lakkii ani Waaqayyoon sodaachaa jiraachuun murteeffadhe jechuudhaan gaafa deemnu waadaa Waaqayyo nuuf kaa'e bira geenya. Macaafa faarfannaa 145:19 akkas jedha. Inni fedha warra isa sodaatanii fiixaan hin baasa. Iyya isaaniis immoo hin dhaga'a. Isaan hin oolchasiidha. Eenyu fedha warra isa sodaatanii fiixaan hin baasa. Dheebuu isaanii isa isaaniif kakate. Isa isaanis hawwan sana Waaqayyo maal godha fiixaan hin baasaa jedhee dubbata. Kanaaf Waaqayyo waan nuyi hawwin waan nu barbaan waan nuuf abdachiifame biraan nu ga'uudhaaf maal nurraa barbaada isa sodaachuu keenya nurraa barbaada jechuudha. Kanaaf gaarummaan Waaqayyoon sodaachuu keessa jiru baay'eedha. Achi keessaa tokko maalidha jechuudha ree isa abdachiifaman bira ga'uudhaaf jechuudha. Qabxiinni 15ffaan yommuu Waaqayyoon sodaatan gaarummaan ta'u wanti argatan maalidha isa jedhuuf 15ffaatti darbina. Akkaataa jireenyaa baru. Akkaataa jireenyaa baru. Kun waan guddaadha. Namni akkaataa jireenyaa baruu hin barbaada. Garuu akkaataan jireenyaa harkaa babbaddi. Akkaataa jireenyaa, akkaataa geggeessummaa, akkaataa rafanii ka'uu, bulanii ooluu, baraa baratti darbuu baruudhaaf jedhee namni keejii irraa kaasee hamma yuunivarsiitiitti amma kolleejii gurguddaatti barata. Kana hundumaa namni kan godhuuf maaliif? Akkaataa jireenyaa baruuf jedheeti. Akkamittiin addunyaa kanaa wajjiniin wallaansa wal qabee akka jiraachuu danda'u baruudhaaf jedheetu dhagaa baay'ee falaxee, gaara baay'ee bu'ee, dachaa baay'ee ol ba'ee haala hedduu keessa darbee jireenyaaf muuxannoo horata. Kana hundumaa godheeyyuu jireenyi ta'uu fididdi. Gorsitoota konsaltaantii kan ta'an akkasitti yoo adeemte milkoofta akkasitti yoo adeemte dogoggorarraa oolta akkasitti yoo adeemte immoo hin miidhamta jedhanii kan karaa namatti agarsiisan illee qaxaratee yeroodhaa gara yerootti leenjiitti fudhatee illee akkaataan jireenyaa ta'uu fididdi namoota baay'eedhaaf. Garuu karaa salphaa ta'een namoonni akkamittiin karaa jireenyaa baru akkaataa jireenyaa baru tooftaa jireenyaa akkamittiin baru isa jedhuufi qabxiin keenya inni 15ffaan nutti hima. Waaqayyoon sodaachuudhaan akkaataa jireenyaa baru. Sagalee Waaqayyo keessaati macaafa lallabaa boqonnaa 7:18 akkas jedha. Wanta tokko yommuu qabattu isa kaanis lafa hin buusini namni Waaqayyoon sodaatu qabaa wanta hundumaa beekaa jedha. Irra deebi'een dubbisa. Wanta tokko yommuu qabattu isa kaanis lafa hin buusin namni Waaqayyoon sodaatu qabaa wanta hundumaa beekaa jedha. Kanadha akkaataa jireenyaa jechuun dubbii ijoon dubbii guddaan icciitii jabaan sagalee kana keessa jira. Namni Waaqayyoon sodaatu maal beekan? Qabaa waan hundumaa beekaa jedha. Spiritually gama hafuuraatiin yoonnaa deemtanii akkamittiin jireenya hafuuraa haandil akka godhu beeka namni Waaqayyoon sodaatu. Ikonoomikaalii gama dinagdeetiin yoo deemtanii akkamittiin dinagdee akka haandil godhu akkamitti akkaataatti fayyadama dinagdeedhaa hin beeka macaafni qulqulluun isa gorsa namni Waaqayyoon sodaatu. Soshaalii akkamittiin hawaasaa wajjiniin akka jiraatu akkamittiin akka deddeebi'u beeka. Polootikaalii akkamittiin
gaarii akka godhu namoota wajjiniin firdii qajeelaa akkamitti akka faradu waan hamaadha waan gaariidha jechuu akkamitti akka danda'u itti hima jechuudha. Addunyaan kun gara isheen itti adeemtu illee hin beeka. Tekinooloojiin baay'achuun macaafa qulqulluudhaaf waan haaraa miti akka inni babal'atu hin beeka. Namni waaqayyoon sodaatu babal'ina tekinooloojii keessatti akkamittiin akka jiraatu beeka. So confused miti jechuudha namni waaqayyoon sodaatu. Qabaa waan hundumaa beeka. Gaa'ela keessattis ta'e, iddoo hojiittis ta'e, jireenya hafuuraattis ta'e, waan hundumaa keessatti barnoota keessattis ta'e namni waaqayyoon sodaatu qabaa waan hundumaa beeka. Kanaaf tokko qabdee tokko gadi hin dhiisin, tokko qabdee tokko gadi hin dhiisin, hinjoon ja'iin namni waaqayyoon sodaatu maal beekan? Qabaa waan hundumaa beekaadha. Kanaaf akkaataa jireenyaa nama barsiisa waaqayyoon sodaachuun. Yeroo waaqayyoon sodaatan akkaataa jireenyaa baru. Maalumaa garuu icciitiin keessan jedhee namatti ormatti gaaffii ta'uu danda'a. Icciitiin isaa kun barumsuma akkamii baratee abalu? Leenjii akkamii leenjii abbaansaa haatisaa akkam ittiin guddisanii jedhee namni baay'ee raajeffachuu danda'a. Icciitiin isaa garuu eessaa dhufa? Waaqayyoon sodaachuu keessaa dhufa leenjiin isaa. Waaqayyoon sodaachuu keessaa madda icciitii isaa. Kanaaf gaafa waaqayyoon sodaannu riiwaardiin argannu, badhaasni argannu inni tokko maalidha? Waaqayyoon sodaachuu keessaa akkaataa jireenyaa baranna. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Qabxiinni 16ffaan immoo gaafa waaqayyoon sodaatan maal argatu jedhuufi wanta biraatu nama hin sodaachisu. Sodaa isa dhumaati kun. Waaqayyoon sodaachuun sodaa isa maksimamiidha. Inni kanaa gadi jiru sodaan kan biraan hin jiraatu. Yeroo waaqayyoon sodaannu wanti nu sodaachisu hin jiraatu. Kun waan guddaa waan nama gammachiisudha. Jireenyi dhala namaa hedduunsaa sodaadhaa wajjiniin walitti qabamee jiraata. Namni gaafa galgalaa'u sodaata, gaafa bari'u immoo oolmaa isaatiif sodaata. Yeroo dhalatu namni hin sodaata. Addunyaa kanaa wajjiniin fees wal gochuudhaaf jecha boo'ichaan simata. Guddina keessattis wallaansoo garaagaraa keessa jiraata. Namni sodaadhaan marfamee jiraata. Kanaaf akka namni hin sodaanneef waaqayyo macaafa qulqulluu keessatti baay'ina guyyaa waggaa tokko keessatti sagalee guyyaa 365 jira. Sagalee macaafa qulqulluu keessattis jechi hin sodaatin jedhu yeroo hamma kana barreeffamee jira. Kana jechuun waaqayyo guyyaadhaan hin sodaatin kan jedhu gaaraantii kan nu ta'u kaa'ee jira. Kun yommuu maal ta'uudha? Yeroo waaqayyoon sodaannudha. Wanti biraan nu sodaachisu sodaasa jireenya namaa marsee jiru addunyaa kana sodaatti hidhamee jiru irraa walaba taanee akka jiraannuuf nu gargaara jechuudha. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 8 lakkoofsa 11 hanga lakkoofsa 14 yoo dubbifne sagalee akkas jedhu arganna. Waaqayyoo harka isaa isa jabaadhaan na qabee anatti dubbatee karaa sabni kun irraa adeemu irraa akka hin adeemne na gorsee wanta sabni kun hamaa korachuudha jedhu hundumaa atis hamaa korachuudha hin jedhin. Wanta inni sodaatu hin sodaatin, wanti isa naasisus hin naasisin. Ani waaqayyoon gooftaa maccaa duwwaan qulqulluu akkan ta'e beeki. Ana duwwaa sodaadhu. Ana malees homtuus hin naasisin. Warra akkasiif ani mana qulqullummaa nan ta'a. Mootummaa Efreemiif mootummaa Yihudaatti garuu dhagaa nama gufachisu, kattaa nama kuffisu nan ta'a. Warra Yerusaalem keessa jiraatanittis kiyyoo futtaasaa nan ta'a jedha. Waa'ee namoonni waan biraa sodaatanii kana dubbata. Garuu ati namni yeroonni baratu badaa jira, amma naasuu jira, nama wanta hamaa korachuutu jira. Hamaa korachuu jechuun namoonni akkamittiin balleessinaa, akkamittiin finnaa, akkamittiin dhanne barbadeessinaa, akkamittiin akka goonaa jedhanii namoonni wal duba mari'atan jechuudha. Yeroo namni kun hamaa korachuudha, waatu ta'uuf jedha, waa dhufuuf jedha, badii dhufuuf jedha, ati gidduu buuteedhuma akka isaaniin burjaajahin jedhe. Harkuma isaasa jabaan na qabeetu anatti dubbate. Galanni waaqayyoof haa ta'u kun waanuma dinqiidha. Waaqayyoon inni guddaan Isaayyaas sabuma gidduu bu'ee hinnaa yeroo waan nama naasisu dhalatu hin bannaa laata jedha. Yeroo isaan hamaa koratan maaltu ta'uuf jedha, nu fixuu laata, nu balleessuu laata gidduma bu'ee innis achi bu'ee as bu'ee
Sabooddee Waaqayyo isaaf dhufe galanni isaaf haa ta'u. Akka Isaayyaasiif dhufe tokko keenyaaf haa dhufu. Isaayyaasiin bira ga'ee harka isaa jabaadhaan isa qabee natti dubbateetu karaa sabni kun irraa deemuuf akka hin adeemneef na gorseetu akkas jedhe. Wanta sabni kun naasisu siin hin naasisin, wanta inni sodaatu hin sodaatin. Ani Waaqayyo gooftaan jedha. Ani Waaqayyo gooftaani an dubbisa iddoo sanaa. Ani Waaqayyo gooftaa maccaa duwwaan qulqulluu akkan ta'e beeki. Ana duwwaa sodaadhu. Ana malees homtuu sin naasisin jedha. Galanni gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Biyyee waan barbaade haa sodaatu, waan barbaade isaa naasisu anuma duwwaa duratti nayi. Ana duwwaa duratti oolladhu. Waaqayyoon koo maal jedha? Waaqayyoon koo maallaan jedha? Waaqayyoon koo kanan jaallatu, Waaqayyoon koo kanan fedhu jedhiiti. Anuma duwwaa duratti roqomi, anuma duwwaadhaaf nayi, kan biraadhaaf hin nayinedha. Galanni Waaqayyoo ta'u. Firoo tokko yeroo sodaa Waaqayyootiin sodaannu jalqabatti isinitti himeera. Maksimamiidha jedheera. Isa dhumaati, sodaa isa dhumaati Waaqayyoon sodaachuun. Waaqayyoon gaafa sodaannu sodaa isa dhumaarra waan jirruufi sodaawwan xixiqqoo addunyaa kanarraa nama sodaachiftu hunduma ishee undermine goona, hin tuffanna, ignore goona, hin ciiggaana, asii achi ofirraati jibbinee faallaa isaa jiraanna jechuudha. Faallaa kanaa garuu yonnaa Waaqayyoon sodaachuu dinne immoo waan hundumaan nu sodaachisa. Ishee kana sirriitti qabadhaa ijoollee Waaqayyo. Gaafa Waaqayyoon sodaachuu dhiibnu immoo waanuma naman sodaachifnetu nu sodaachisa. Injiraanfaa, fatteefaa, waan xixiqqoo namni tuffatu, namni salphaadhumatti ari'ee balleessu, namni salphaadhumatti rukutee ajjeesutu sodaa guddaa nutti uuma. Yoo Waaqayyoon hin sodaannu ta'e sodaatu nu marsa jechuudha. Isa kana macaafa Ermiyaas raajicha boqonnaa 20:3-4 yoo dubbifanne seenaa akkas jedhu tokko keessa jira. Borumtaa isaa Phaashuur lubichi Ermiyaasiin hidhaadhaa yommuu hiike, Ermiyaas raajichi Phaashuuriin Waaqayyo Maagoor Mesaabiib jedhee si moggaase malee Phaashuur siin hin jenne jedhe. Maagoor Mesaabiib jechuun isa karaa hundumaa birrachiisuu jechuudha. Waaqayyo kunoo ofii kee firoota kees birrachiisuudhaaf akka taatu nan godha, ani nan godha. Firoonni kee utuu ati ilaaltu billaa diinota isaaniitiin hin dhumu. Ani guutummaa biyya Yihuudaa harka mootii Baabiloonitti dabarsee nan kenna. Innis warra kaan achumatti billaadhaan hin fixa, kaan immoo booji'ee biyya Baabiloonitti hin geessaa'edha. Phaashuur luba jedhamutu ture. Sababii namni Waaqayyoodhaa Ermiyaas dhugaa dubbatu, sobdoota raajota sobduu bara sana keessa turaniif fuulaa fuulatti dhaabbatee ittiin faccisuuf jecha sababii inni dhugaatti dubbatuuf sabni kun karaa Waaqayyoo irra hin jirtan qalbii diddiirradhaa kanaa achiin booji'amtuuf jedheefi kun loltoota keenya yommuu golee buusaa jira. Loltoonni keenya hamileedhaan naqanii akka isaan diina lolaniin injifanneef gufuu nutti ta'aa jira, hidhamu jedhan. Lubatu fuudhee raajicha Ermiyaasiin hidhe. Mana hidhaatti geesse booddee immoo hiikuu dhaqe. Gaafa inni dhaqee hiiku Waaqayyo sinaa eebbisu mana hidhaatii na hiiktanii kanaa booddee gahamaa isinittiin dubbadhu waanuma gaariin isinii raaja hin jenne namni Waaqayyoodhaa Ermiyaas. Maal jedhe? Maqaan kee jijjiirameeraan Phaashuur lubichaa jedhe. Maal jedhe jijjiire Waaqayyoon? Maagoor Mesaabiib si moggaase. Maal Maagoor Mesaabiib jechuun immoo naan isa karaa hundumaa birrachiisu. Namni yoo arge hin sodaatu. Akka isaan naman godhin Waaqayyo, akka isaanii naman godhin Waaqayyo hin birrachiisa jechuudha. Waan akkasii taate ofii keetiifis sababa sodaa, firoonni keessi duratti sodaa si ilaalanii sodaatti galu. Karaa hundumaatiin waa'een keessan ajandaa sodaa ta'a. Bibirrachuu, naa'uu, jeeqamuutu isin mudataadha. Kun maalirraa keeti? Waaqayyoon sodaachuu waan didaniif, Waaqayyoon sabeeffachuu waan didaniif, jallinatti waan jabaataniif sodaan isin marsa, sodaatoo taatu ittiin jedhe. Kanaaf yeroo Waaqayyoon sodaannu wanta nu sodaachisutu raawwatee dhabama. Gaafa Waaqayyoon sodaachuu dhiifne wanta Waaqayyoon hin kabajne keessa gallu immoo waan hundumaan nu sodaachisa. Karaa hundumaa sodaanna. Konfiidensii hin qabnu jechuudha. Jireenyi keenya wabii hin qabu jechuudha. Hin yaaddoon waa'ee bishaan dhugnu, waa'ee nyaata nyaannu, waa'ee hojii keenya, waa'ee miindaa keenya, waa'ee guyyaa borii, waa'ee ji'a kanaa, waa'ee waggaa kanaa, waa'ee siyaasaa, waa'ee biyyaa, waa'ee waldaa, waan hundumaa hin sodaanna.
jireenyi keenya sodaadhaan liqinfama yoo maal ta'e yoo waaqayyoon sodaachuu dhiifne. Faallaa kanaa garuu jalqabatti qabxii 16 irratti akkuma dubbadhe yeroo waaqayyoon sodaannu wanta nama sodaachisutu hin jiru. Sodaa waan jedhamutu naannoo keenyaa bada. Sodaan kan biraan kiyyootti nama galcha. Yeroo waaqayyoon sodaachuu dhiisnee waan biraa sodaachuutti kaanu immoo sodaan sun maal nu godha? Kiyyoo keessa nu galcha. Akkatti sochoonu nu dhowwa. Garatti immoo waan deemnu nu dhowwa. Tarkaanfii nu harkaa fuudha. Yoon akkas godhe akkas ta'a. Yoon akkas godhe asiin natti dhufu. Yoon kana godhe immoo kanatu na godha. Balaa akkasiitu na mudata. Kanaaf maalan ta'a? Kiyyoo keessa gallee jiraan. Isa kana sagalee waaqayyoo macaafa fakkeenyaa 29:25 irratti akkas jedha. Nama sodaachuun kiyyootti nama galcha. Waaqayyoon amanachuun garuu fayyinaadha. Nama sodaachuun maal godhan? Kiyyootti nama galchaa'edha. Yeroo nama sodaachuutti kaan waaqayyoon sodaachuu caalaa. Waaqayyoon gadi buusnee nama sodaachuutti yeroo kaan kiyyoo keessa galla. Kiyyoo keessa galla murtoo namni tokko murteessuu qabu murteessuu hin dandeenye. Tarkaanfii namni tokko fudhachuu danda'u fudhachuu hin dandeenye. Akka namaatti miilla guunne deemuu hin dandeenye. Afaan guunne dubbachuu hin dandeenye. Kiyyoo keessa jiraan yeroo sodaa namaatiin guutamu. Waaqayyoon sodaachuu yeroo dadhabnu sodaa kan biraatu nutti marsa. Achi keessa tokko nama sodaachuudha. Nama yeroo sodaachuutti kaan immoo kiyyootti galla. Kiyyootti galla jechuudha. Macaafa fakkeenyaa 14:27 irrattis maal jedha? Waaqayyoon sodaachuun burqaa jireenyaati. Namas futtaasaa du'aa irraa in deebisaa jedha. Yoonnaa waaqayyoon hin sodaatan ta'e yoo by default maal jechuudha? Futtaasaa du'aa keessa galuu jechuudha. Futtaasaa kiyyoo xaxaadha jechuudha wanti kun hundumtuu. Gara badiisaatti, gara liqinfamuutti, gara fala dhabuutti deemuu jechuudha yeroo sodaa waaqayyoodhaa dhaban. Waaqayyoo yeroo sodaatan garuu burqaa jireenyaatu jira kanaan dura akkuma ilaalle. Kiyyootti nama galcha duwwaa miti jaamaallee nama godha. Waaqayyoon sodaachuu dhiisanii waan biraa yeroo sodaatanii jaamummaatti illee nama galcha. Hojjetaa nama waaqayyoo Elsaa'iin yoo ilaalle macaafa moototaa isa 2:6 hanga 17 yoo dubbifanne dubbii akkas jedhu agarra. Borumtaa isaa hojjetaan nama waaqayyoo ganama obboroo ka'ee yommuu gadi ba'e kunoo loltoonni fardeenii fi konkolaataan mandarichatti naanna'anii waan argee fi wayyoo kaayaa gooftaa maal goonuu jedhee hin gaafate. Elsaa'i immoo deebisee warri nu wajjin jiranii warra isaanii wajjin jiran irraa caaluutiin sodaatin jedheen. Itti fufeessi yaa waaqayyo akka inni argutti adaraa ija isaa baniif jedhee kadhate. Waaqayyoommus ija naayichaa hin banee fi naayichis gaaronni naannoo Elsaa'i jiran guutummaatti fardeeniif konkolaataa ibiddaatiin guutamanii in argeedha. Galanni waaqayyoo keenya isa jiraataadhaaf haa ta'u. Maal jedha? Namni sodaadhaan marfame iji isaa bakkeedhaan mul'atu duwwaa arga. Iji isaa hafuuraa jalaa qabama. Namni sodaataa gaafa ta'u. Namni sodaa namootaa sodaa waan kan biraatiin sodaa waaqayyoon caalaatti sodaa waan biraa keessa yeroo galee jedhu iji isaa hafuuraa jalaa ittifama. Waaqayyoo isa gargaaree garuu naa'oon Elsaa'i nama waaqayyoo Elsaa'i wajjin ture. Namni waaqayyoo Elsaa'i sodaa isaa argee hin sodaatin jedhee jajjabeesse waaqayyoon immoo kadhateef. Kadhannaa isaa keessattis yaa waaqayyo ija isaa banii fedhee kadhate. Yeroo iji isaa banamuuf garuu kan caalutu isaan marsee jira. Loltoota warra Sooriyaan ijaan arge sana osoo hin taane loltoonni waaqayyo ramadee erge Elsaa'iifaa gaarreen naannoo Elsaa'iifaa guutanii jiru. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Gaaronni naannoo Elsaa'iifaa isayyuu farda ibiddaa isayyuu konkolaataa ibiddaatiin guuteera. Kanaaf kunitu jiru maal sodaa ture? Kanarra darbee akkamittiinitu inni qaamumaan fardumtii inni ijaan mul'atu konkolaataamtu inni ijaan mul'atu inni namni oofu akkamittiin nama miidha? Itoo inni ibiddaa nama marsee jiru. Kanaaf inni garuu duraa waan sodaateef jaamummaadhaan dhaamee ture. Yeroo sodaannu ulfina waaqayyoon arginu, yeroo waan biraa sodaannu guddummaa waaqayyoon nu jalaa dhokata. Eegumsi waaqayyoon nu jalaa dhokata. Nu wajjin jiraachuun waaqayyoon nu jalaa dhokata. Garuu gaafa iji keenya banamu, gaafa guddummaa waaqayyoo arginu, waan kan biraa sodaa kan biraa jiraachuu isheeyyuu hin irraanfanna. Jiraachuu isheeyyuu hin tuffanna.
akka kan biraan sodaatutti hin sodaannu jechuudha. Namni foon duwwaa ajjeesa. Namni kan inni ajjeesuu danda'u miidhee foon namaa duwwaadha. Waa'ee lubbuudhaa keessa galuu hin danda'u. Lubbuun eessa akka jirtu maal akka taate eenyutti gaafatamaa ishee akka ta'e iyyuu hin beeku namni. Namni garuu qaama namaa kana rukutaa ajjeesaa, kan ajjeesuun immoo foon duwwaa ajjeesa. Waaqayyo garuu foonis lubbuus walitti qabee ajjeesuu danda'a. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 10:28 irratti akkas jedheera gooftaa Yesuus. Warra foon namaa ajjeesan lubbuu garuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatinaa. Kanaa mannaa isa lubbuuf foon qiliilee keessatti balleessuu danda'u sodaadhaa. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Eenyuun sodaadhaa? Isa foonis lubbuus walitti qabee qiliilee keessatti, boolla keessatti, ga'annam keessatti, si'ool keessatti balleessuu danda'u isa sodaadhaa. Nama warra foon duwwaa ajjeesan hin sodaatinaa jedhee barsiise, galanni isaaf haa ta'u. Eenyuyyuu kan sodaatamuu qabu Waaqayyoodhaan gaditti sodaatamuu qaba. Abbaa keenya sodaachuun gaariidha. Haadha keenya sodaachuun kabajuun gaariidha. Warra biyya geggeessan sodaachuun kabajuun gaariidha. Warroota dhaabbata isaanii keessatti nu qacaranii nu hojjechiisan, mana isaanii keessatti nu qacaranii nu hojjechiisan kabajuun sodaachuun gaariidha. Gaa'ila keenya keessatti abbaa warraa keenya, haadha manaa keenya kabajuun sodaachuun gaariidha. Namoota nu geggeessan waldaa kiristaanaa keessatti kabajuun sodaachuun gaariidha. Kabaji nu koonu kun hundumtuu garuu, sodaa nuyi qabaannuuf kun hundumtuu garuu Waaqayyoodhaan gaditti ta'uu qaba. Waaqayyoon olitti wanti nu sodaannu kamiyyuu jiraanne kiyyootti nu gasheera. Ija keenya jaamseera. Guddummaa Waaqa nu jalaa dhosseera jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon sodaachuu qabna. Wantoota kan biraa Waaqayyoodhaan gaditti iddoo laachuufii qabna jechuudha. Firoota koo Waaqayyoon sodaachuun nama hundumaarra barbaadama. Nama hundumaarra, warra namanne irraallee hin barbaadama. Maal innoo gooftaan qabu maal godhu kan isaa jechuu miti. Waaqayyoon sodaachuu qabu isaanillee, warri namanne illee. Waaqayyoon hin sodaatu yoo ta'e isaanillee riskii keessa jiru jechuudha. Caalaatti rakkinarraa gara rakkinaatti darbu jechuudha. Abbaan lallabaa, lallabichi Solomoon akkas jedheera. Boqonnaa 12 lakkoofsa 13-14 irratti. Waaqayyoon sodaadhu, abboommi isaas eegu. Kun nama hundumaa irraa hin barbaadama. Xumurri dubbii dhageenye kana hundumaas isa kana. Waaqayyo hojii hundumaa gaarii ta'us hamaa ta'us wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaaf firdii hin kennaa. Ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maal jedha? Waaqayyoon sodaadhu, abboommi isaas eegu. Kun eenyurraa barbaadama? Amantootarraa, lallabaarraa, faarfataarraa duwwaan jedhu. Maal jedha? Kun nama hundumaa irraa hin barbaadama. Kanaaf yeroo waa'ee sodaa Waaqayyoo dubbattani warra amanan duwwaatti miti. Warra gooftaa qaban duwwaatti miti. Warra gooftaa hin qabne lakkii Waaqayyoon sodaadhu, uumaa kee sodaadhu, Waaqayyoo irratti hin ga'isin. Wanti kun hundumtuu gara dhumaatti, gara firdiitti nama geessa. Gaariis ta'e hamaas ta'e waan dhoksaatti hojjetame hundumaaf Waaqayyoo firdii faraduuf jira. Kanaaf Waaqayyoon sodaadhu jedhaa. Akka nu akka jennuuf dubbii Waaqayyoodhaa nu barsiisa. Isa dhageenya dubbii isaa kanaan jiraannee gaarummaa Waaqayyoon sodaachuu keessa jirutti ba'uu akka dandeenyuuf gooftaan ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Maqaa ilma isaa isa jaallatamaatiin. Ameen. Gooftaa walii wajjin galateeffannee kan har'aa kutaa salgaffaa barnoota keenyaa walitti qabna. Kabajamaa qulqulluu danda'aa mootii bara baraa hafuura keessa gaarii isa dinqisiisaadhaan yeroo kanatti waan nu barsiifteef maqaan kee bara baraan kabajamu. Iyyee sodaachuu keessa gaarummaa dubbatameen dhumnetu jira. Araaraaf ayyaana safaramee bira hin gaafnetu jira. Galanni siif haa ta'u kana waan nutti himteef, cidii kana waan nu hubachiifteef. Hundi keenya si biraa wanta nuuf abdachiifame qabna. Akka nama dhuunfaatti waadaa qabna. Akka kiristiyaanota waliigalaatti waadaa si biraa qabna. Fuuldura keenya abdii gurguddaa eegaa jirra. Waa'ee waaqa haaraa, waa'ee lafa haaraa. Isa biyyi lafaa hin beekne fa'aa sirraa dhageenyee sana eegaa jirra. Sana bira gahuudhaaf garuu sodaachuun waadaaf abdii nuuf abdachiifan bira gahuudhaaf akka dhuunfaattis ta'e akka kiristiyaanummaatti si sodaachuun murteessaadhaaf ijoo akka ta'e nutti himteetta. Akkaataa jireenyaa baruudhaaf akka hin joonjomneef, deemsa akka nu harkaan banneef sodaachuun murteessaa akka ta'e nutti himteetta.
sodaa kan biraarraa bilisa taanee bara addunyaa sodaattu waa'ee jireenyaa, waa'ee bara dhumaa, waa'ee siyaasaa, waa'ee nageenyaa, bara dhalli namaa hundumtuu borcamaa jiraatu kana keessa sodaa kan biraadhaan akka nu liqinfamneef, sodaan kan biraan akka nu irratti hin hojjenneef sodaachuu akka qabnu nutti himteetta. Waa'ee sagalee keef galanni siif haa ta'u. Kiyyootti akka nu hin galleef, jaamaa akka nu hin taaneef dubbii keen of nu akeekkachiifteetta. Galanni siif haa ta'u. Egaa yaa Waaqayyo akkati nuti dubbatte kanatti gaarummaa sodaachuu keessa jiru argachuu akka dandeenyuuf humna nuu kenni. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Karaa dhugaarra nu geggeessi. Karaa dukkanaarraa nu deebisi. Sodaa keetiin jireenya keenya hooggane yeroottis yeroo malees si sodaachuun safeeffachuun akka jiraannuuf nu gargaari. Maqaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuusiitiin ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa isa barattan kana dhaloota kan biroodhaaf qooduu hin dagatinaa. Akkasumas karaa yuutuubii waldaa Maranaataa Yesuusiin sagalee darbu kana hordofaa, dhalootaafis qoodaa. Waaqayyo hunda keessan haa eebbisu.